السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما كم جرتو نجا خسني أرانت أنا خنو قرا الزلفي جتشو بكا وقال موجود لقاتره ديسي خنو ديما جرا جتشو كنا بكا هناتي ديبوهم بربانه أجرا ديما جتشو الزلفي را ديما قرا رياض ديما جرا نو زلفين أكنا فكاتي جتشو خنا فيكا بكا تراني نجالة بكا يرود إيرا تران جتشو ni jaalatan jechuudha. Zulfiin immoo anaaf haadha biddeenaati. Baay'een jaaladha. Kanaaf immoo yaadannoodhaaf waraabbadhe jechuudha bootaa kana. Zulfii jechuun immoo Riyaadii Saa'udii jechuudha. Saa'udiirraa Riyaad osoo hin taane baadiyyaa Riyaad jechuudha Zulfiini. Zulfii kana waggaa dheeraa ture. Achirraa kunoo amma khalaas bakka isaan gadhiisee deemaa jira jechuudha. Gara Riyaad deemaa jira. Viidiyoo kana ture egaa waraabee gaafaan achirraa deemaa ture jechuudha. Achi as ture hin jira. Garuu ammaan tana galarii keessatti agarraanumaan asirratti gadhiise jechuudha. Bakkattiin tuni bakka gartee yeroo ati hin jiraannellee wanni ati hojjette achumarratti argamtu jechuudha. Kanaaf anillee yaadannoodha Zulfiini. Haadha biddeenaa kee yeroo hunda akkaan hin dagannee fi waraabee jechuudha viidiyoo sana yeroo sanii fi amma akkumaan argeeniin asirratti akkaan gallakkisu dirqisiifame jechuudha. Kanaaf gaafa isinillee anuma waliin daawwadha. Zulfiin baadiyyaa Riyaadii. Riyaad irraa kiiloomeetira 400 wahii xiqqoo fagoodha isinillee miti. Akkasii kun amma achirraa deemee jira jechuudha. Gaafaan achirraa deemu saniin viidiyoo kana waraabee jechuudha. Baay'ee tolti Zulfiin baay'ee takka tolti jechuudha. Karaan isillee baay'ee sola. Kun amma ani bakkaan jiru kana baadiyyaa keessa deemaa jira jechuudha. Baadiyyaa jechuun egaa baadiyyaan biyya kanaatiis kun magaalaa fakkaatti. Amma saaraadha jechuudha. Manneen namaa hin jiru. Kunneen kan mul'atu manneen tokko kan mul'ataa jiru kuni mazraadha jechuudha. Mazraa fi bakkuma gartee yeroo makiinaan itti dhaabbatte gaaza faarraa guddatan jechuudha. Sheel jennaani bootaa sheel jechuudha. Bootaa gaaza faarraa guddatan sanneen argamu kuni baay'ee bareeddi gaafa akkana fakkaatti. Karaan isiidhaan iseetti tola. Lafti isiitillee raarii jechuudha. Hedduu iji namaa mul'ate baay'ee dasa namatti jetti. Anillee baay'ee jaaladha jechuudha. Biyya haadha biddeenaa numa jaalatan dirqamas jaalachiisa. Kanaaf anillee kunoo akkanatti arraan tan akkuma seeneen yeroo gaafa sarara deemu waraabee amma akkuma achi seeneen argee viidiyoo osoo ilaalaa jiru baay'ee natti toltee asirratti gadhiisee jechuudha. Yoo galarii keessaa narraa badillee gaafa ani bootaa takka ilaaluun fedha. Gaafa yaadadhe jechuudha. Saa'udii yaadadhe. Gaafa biyyatti galallee jechuudha. Yeroo Saa'udii yaadadhetti lallaaluun fedha jechuudha. Kanaaf anillee akka yaadannutti asirratti bakkattiin kun jechuudha. Bootaan yuutuubii jechuun immoo waan ati hojjettee wanni ati asirratti yaadannoo jechuudha. Bootaa yaadannooti yeroo ati hin jiraannellee bakka kun numa jirti jechuudha. Waan inni asirratti maxxansee yeroo ani hin jiraannellee numa jirti jechuudha. Amma ammatti asirratti deebi'ee waan inni immoo yaadannoo godhachuu barbaade san asirraa laallachuu danda'a jechuudha. Buuka kiyya jechuudha yuutuubii chaayinaalii kiyya. Kanaaf anillee asirratti gallakkisuudhaaf dirqame jechuudha. Kun amma keessaa bahaa jirra. Amma gara magaalaatti deemaa jirra jechuudha. Gara magaalaa Riyaaditti deemaa jirra. Dhiyaannee xiqqummaa fi kiiloomeetira 100 takkarraa hin turru jechuudha. Wanni hafee dhiyaannee jirra. Akkana fakkaatti kun saaraadha jechuudha. Kanneen itti manni namaa hin argamu. Manni jireenyaa hin argamu jechuudha. Asittillee jechuullee beeku mazraa jechuudha afaan Arabaati. Mazraa jechuun immoo ooyiruu jechuudha akka afaan Oromootti akka afaan keenyaatti jechuudha. Kun amma mazraadha. Asiin immoo ganda seenaa jirra jechuudha. Gadi tokko jira. Kanneen as tuban jechuudha. Ganda qaariyaa jechuudha. As tuban qaariyaa takka jira. Qaariyaan tun immoo qaariyaa jechuun immoo ganda jechuudha. Seenaa jirra jechuudha. Xiqqoo duuba sanii jirti. Asitti immoo gadi qaariyaan jaanii kuni akka nuti
akkuma magaalaati jechuudha. Qaariyaa jechuun immoo gandi immoo ganda xiqqaa akka ganda keenya baadiyyaa keenya osoo hin taane akka magaalaa gurguddootii miti garuu haa ta'u immoo akkuma magaalaati jechuudha isaanii gandi walitti baadiyyaa tosoo akka walitti qabamanitti bootaan isaanii san magaalaa fakkaatti jechuudha manneen isaanii iddoo guddaa akka magaalaa warree adda kana kanaatii miti maleedha. Amma kunneen garuu qaariyaa san bira kunneen jira jechuudha. Amma asiinii masjiida ka'ama bira kunneen kunii masjiida kun immoo timira jechuudha. Maziraadha ooyiruudha. Akkanatti kun ooyiruu amma sitti bakka ooyiruun mul'atti. Kunneen immoo manneen argamu tokko kuni kanuma ooyiruu sanii warra ooyiruu sanii keessa gala jechuudha. Malee jireenyaaf keessa hin galanii kun akkana fakkaata karaan isaanii baay'ee bareeda hedduu isa nama ja'a. Karaan kun kan baadiyyaa Zulfiitirraa gara Riyaad deemu jechuudha. Baay'ee bareeda. Zulfii jechuun immoo biyya magaalaa baadiyyaa haa jennu malee baadiyyaa miti magaaluma. Garuu magaalaa gurguddoo akka Riyaad kana miti diras guddollee miti. Bareedduudha haa ta'u bareedduudha. Akkasiin immoo karaan isiidhaa lafti isiidhaa qilleensi isiidhaa baay'ee bareeda. Karaan isiillee baay'ee bareeda jechuudha. Iddoo namatti tolti. Anallee akkasitti baay'een jaaladha. Zulfii baay'ee jaaladha. Baay'ee akka namatti tolti. Hedduun jaaladha jechuudha. Riyaadirraa Riyaad sila magaalaa gurguddoo jechuudha. Bakka gartee namni hundi itti argamu Riyaadii haa ta'u immoo Zulfii sana baay'ee Riyaad caalaa jaaladha. Haa ta'u egaa biyya namaa jaalachuun dirqamaan nu jaalachiisa. Kanaaf illee jaaladha jechuudha. Zulfii jaaladha. Bakka hundaarraa Riyaadirraas Zulfii jaaladha jechuudha. Kanaaf yaadannoodhaaf qabadhe Zulfiin kunoo dhiyaanne amma kiiloomeetira meeqaan numaa fi kiiloomeetira 100 jechuudha. Namoonni irraa irrisi yeroo deemu kiiloomeetira 100 fi jawsan amma xixiqqoo irraa irrisinee jira jechuudha. Kunoo akkana fakkaata jechuudha. Zulfiin baay'ee tolti. Amma saaraadha jechuudha. Ganda sanarraa illee maziraa isaanii